samiin ni roobdi malee hin magarsitu. Dachiin ni magarsiti malee hin roobdu. Ijji ni agarti malee hin dubbattu. Waa meeqaatu jira? Ta agarree akkanumatti cal jennee bira dabarre. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaaf hordoftoota ana obboleessa keessan Hamzaa Sheek Jaabir kan isinitti dubbachaa jiru. Salaamanni kiyya bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u. Waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe. Waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe hoggaan jiru nama tokkootu maaliif wanni ajaa'ibaa taatee jettutu maali asoomaa asoo deemtaa jaan waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe ammallee waan ajaa'ibaatiin qabadhee dhufe maali wanni ajaa'ibaa sakandii daqiiqaa sa'aa fi guyyaa torbaan baatii fi amata dhufee sirra dabru kana keessa wanni haarayni yoo ati ka hin baranne jiraatte osoo waan haaraya hin barati yoo kasirra dabru taate atii fi namni qabrii jiru wanni itti adda jirtan hin jiru qabrii jirta osoo lubbuudhaan jirtu jechuudha. Tanaafu daqiiqaaleen irra dabaraa jirtu umrii tiyya tana keessatti waan haaraya barachuun qaba. Sakandiin irra dabaraa jirtutu waan haaraya na barsiisuu qabdi. Tanaafi waan haaraya isiniin jaa. Waan haaraya. Daawwattootaa fi hordoftoota. Addunyaan nuti keessa jirru tun mana barnootaati. Jiruun nuti jiraachaa jirru tun barsiiftuudha. Anaa fi ati ammoo barataadha. Barataan tokko mana barnootaa takka keessatti barsiisaa yookaan barsiiftuu isaarraa maal barata? Waan dabree fi waan jiru waan as deemu namni hin beekne namaa miti ja'an. Isaa fi biyyee fi horiin takka bahaa'imaa wajji tokko ja'aniiti tilmaaman warri waa dubbatu. Jaynaa fi luyna, arjaa fi doyna, beekaa fi wallaalaa hunda ilma namaatii qaba. Hunda ilma namaatii qaba. Garuu ammoo laafaa isaaniitiin of yaamuu hin barbaadan. Waligalee? Fakkeenyaaf amma namni wallaalaa ifiitiin of yaamuu barbaadu hin jiru. Wallaalaa ifii tokkoon alla wallaalaa keenya jaanii wallisanii fi itti si fi yaaman. Tanaaf Oromoonis akkasumatti wallaalaa qabdi. Akkasumatti doofaa qabdi, akkasumatti hayyuu fi jaynaa fi arjaas qabdi. Irra guddaa Oromoo teenyarraa waan ajaa'ibee fi waan dinqisiifadhe Oromoon arjaadha, Oromoon beektuudha, Oromoon maarreedha. Wallaalaa keetoo maaliif hin himne qoy? Maa gaarii qofattichiif qabaa oolta dhugaa walitti himnaa. Himi wallaalaa keetii fi doyna keetii fi haasida keetis biyya alaatis jiraannee jirra, biyya keessaas jiraannee jirra, biyya arabaatis jiraannee jirra. Warra maallaqa ofii biraa daabboo goggoyduu nyaatee akka nama mana haakimaatii bahee fakkaatuu jira Oromoo keessa doynummaarraa kan ka'e. Agarre biyya alaattis, agarre biyya keessattis, agarre biyya arabaattis. Tanaafuu himi akka inni fakkeenyaaf namni tokko qaama kee kanarraa hoggaanii fi bakki takka si dhukkubde bakka si dhukkubde san ni wallaanta. Akkasuma yaa ni wallaanta. Yoonii fi wallaanne qaama guutuu waliin si dhukkuba. Namootaan Oromoodhaa hayyuu ni qaban. Garuu ammoo tortoraatu keessa guute. Tortorri keessa guute kun haga wallaanamuu hayyuun kun waa takka godhuu hin danda'u. Fakkeenyaaf ani quba tokkicha kanaan na dhukkuba. Quba tokkichi kun yoo na dhukkube dalagaa qaama biraatiin dalaguu dadhabuu jibbuu fa'aa mala. Tanaaf wanni gartee takka fireema bilisummaa makiinaa Oromoodhaa wanni qabee taa'u jiruun tana. Siifini mamalli irra deebiitiin siima. Duba daawwataa fi hordofaa kiyya yoo natti aaruu baatte waan ajaa'ibaa takkaan siima. Mamalli irra deebiitii waan ajaa'ibaa takka siima. Namni keenya tokko hoggaanii fi aartii takkaan dalaga jee lafaa ol ka'e. Fakkeenya gabaabaa siifaa kannu. Nama tokkotu waan beeku takkaan aartii takkaan dalagaa jee lafaa ka'a. Laal waan beeku takkaan aartii takkaan dalagaa jee lafaa ka'a. Aartii tana hoggaanni dalaguu lafaa ka'e inni gama beekuun dhufee waan san dalagee uummata isaatiin guddisa jee niyatee dhufe. Tokkootu lafaa ka'a. Waan inni hin beekne san sila beekuuf jecha abaluuf kana godhe amantii faalleesse akka isatti dayitee maan himne. Maa isatti dayitee himne adeeroo. Mana murtii gurraachaa nuti dura fakkeenya nama maastanqaqiyaa akeekkachiisa dila namaa kanneen irra nama baafnaa beeka. Ati maaliif akkana goota warra jettaniif bagaan godhe akeekkachiisa hedduu booda. Tanaaf namootaan garii osoonii fi gartee nama kana waa takka kanan jenne daariktuma hawuu godhanii gartee irra cabsanii aartii inni dalagu tana keessatti ajjeesanii jechuudha. Even filmii afaan Oromoo mee qulqulluu akka filmii jara Amaaraan agarsiisa. Isinii tuqeetiin isinii hima. Isinirra bayyana toodha. Filmiidhaan
isin dura kutan barnootaan isaan kun nama waa xiqqeesho siifiin hima abbaa dhagayi sammuun ta'e si fudhachuu baattu ni dhiifta. I don't care it irran kaani Hamzaa Shee Jaabir. Ummanni Amaara qofoon qabne kan jireenyu seene jettaa miti arrammoo atiitu injiree qaba. Beekumsaan sirra kutaniititi biyya alaa keessatti isaanii rakkatuun agartu. Isaanii wanni ta'uun agartu. Si galee bakka hunda wal bira dhaabbatan teenyammoo biyya alaa keessattis biyya keessattis amma garuu alhamdulillah dammaqaa jiran. Amma dammaqaa jirtan. Waan hin ajaa'ibsiifadhee fi dinqisiifadheerraa mee fakkeenyaaf gama aartiitiin asaa dhufnu. Aartii ijoollee guddiftuu sana nama gadha'uu fadhuutu jira. Namootaan kan ammoo isaaniif hin mijjooytu abadan. Warra aartii Oromoo guddisuudhaaf deemu kana warra gadha'uu barbaadutu jira. Eenyu faadha? Faaxee binti Islaam faadha siifiin hima. Faaxee fi Sheekha Faaxee binti Islaam faa. Siifiin hima. Faaxee binti Islaamii fi Sheekha Faaxee binti Islaam faatutu akka aartiin hin guddanne faadha adeeroo. Ifi gidaara jala taa'ee waraaba da'awummaan tunuu gartee da'awaan godhan tuni yoo haala aartiitiin hin goone da'awaa jechuun hiraar takka bakka qabrii rakkoo cinqii balaa qalaa takka sirra guurtee hiraar waan akkana kanaa tana mataa kee keessa walitti tanaaf irra deddeebiitiin siimaa deeroo. Aartii lafa qabuu yaadin aartii akka uummanni gartee itti godhu laale uummata Arabaa kanaa boo kaameeraa meeqachi kaayataniititi. Ni beekan akkatti godhan bakka ijoollee teenya keessaas ni jira warri aartii guddisuudhaaf tattaafate lafaa ka'e ni jiran isiniin beeka isinis na beektan akka ati aartii guddisuudhaaf lafaa kaate siin beeka abdiin murin guddisi sossoosi gama beektuun akka beektutti ji'a hundaan Oromoon Islaama qofa hin qabdu walii galee fakkeenyaaf amma namootan garii Haacaaluu Hundeessaa maarree kanaa jee qeqqeequu fadhu jira. Haacaaluu Hundeessaa by the way amantii ati qabduu hin qabu amantii biraati qaba waan ati jettu kana hin dhageenye biraa kutee du'ee karaa akhiraa kutee jira sii galee akka Haacaaluu Hundeessaa maarree jettee arrabsitu kanaa miti walliftoota biraa akka isaan Islaamawwan itti yaade adeeru itti siifiin hima. Gama biraati mee waan takka isin yaa'imu shoora guddaa taphate Haacaaluu Hundeessaa aartii Oromoo irratti akka Islaamatti haasawaan jiru aartii Oromoo keessatti Haacaaluu Hundeessaa shoora guddaa taphate. Shoorri inni taphate eeganni du'ellee Oromoon faarfamaa jirti. Muuziqaa isaa kan inni gadhiise kana wallahi wabillahi akka addunyaatti riikardii cabsuu deemaa jira akka addunyaatti eenyu jaanii gaafatti mafaranjiin inni kun eenyu Oromoodhaa jaan. Oromoo bakka takkaan beeksise jechuun inni jihaa danda'uun akka danda'utti Oromoodhaaf laffa'ee jira jechuudha. Atoo qeequu fi da'waatee takka qoreessanii fi kana qofa garte Haacaaluun gama beekuun laffa'ee kute siifaa himu. Atis gama beektuun laffa'ee adeeroo jihaa beektuun Islaamummaa keessatti aartii Oromoo guddisuu yaale. Islaamummaa ta'e keessatti aartiidhaan da'waa godhuu yaale. Walii galee jira. Waan akkana kanaa hedduu takkaatu jira. Fakkeenyaaf Galaanaa Gaaromsaa muuziqaan inni gadhiise namni hundi ni beektan. Guyyaa lama keessatti yookaan guyyaa takkaa fi waan hangeenya keessatti miliyoona seene. Maaliif miliyoona seene ni beektaa? Wanni inni miliyoona seeneef ummanni gartee waan isarraa eegaa ture takkaatu jira. Dhiiroo Haacaaluudhaaf keessatti nuu himuu deemaa waan jedhu takkaan muuziqaan isaa yeroo gabaabaa keessatti addunyaarra faca'ee haga riikoomandid yuutuub irratti arkatu takka tahee yuutuub namaa faranjii osoo hin gaafanne Galaanaa Gaaromsaa jee gubbatti dhufe jechuudha. Maaliif kana hunda akeekkachiisa isaan achi kannaa jiraniitu jira. Aartii gama beekaniin guddisaa jira. Ati sheekha siin baan. Aartii gama beektuun guddisi. Aartii jechuun qabrii qofa namatti himuu miti. Aartii jechuun hiraar qofa namatti himuu miti. Aartii jechuun rakkoo qofa odeessuu miti. Waan bareedduu takka himuu yaali. Tanaan siima. Fakkeenyaaf waan takka isin yaa'imu namootaan tokko kaniin ajaa'ibsiifadhee fi kaniin dinqisiifadheetu jira. Namoota kanarraa siifaa himu. Gaafaan hangartee waa'ee muuziqaa irraa haasa'ee akkatti dubbiitii jijjiiran hin beeku. Muuziqaan walleen halaali je'ee maarreen halaali je'ee walleen halaali hin jenne. Walleen haadhaa fi maarree fi biyyaa fi kana haasoytu humaa hin qabduun jee. Garuu ammoo nashiidaan kilaasikaala qabdu. Dhageeffadhu adeeroo siifiin hima. Humaa hin qabdu. Fakkeenyaaf amma yaa samii bareedduu jeetiin kilaasikaala dhawadha. Yaa Rabbii samii uume jeetiin kilaasikaala dhawadha. Kilaasikaalli kun haraam akkana haraami jechuun nama ajjeesu jechuudha.
nama ajjeesuu fi kilaasikaalli huyyoota akka ta'e dhugumatti je'eetiin dubbadhee ture. Kilaasikaalli nashiidaa keessa jiru haraamii miti je'eetiin dubbadhee ture. Alla shayini muuziqaan halaali je'e akkami muuziqaan halaali je'a kaafirticha munaafiqticha shayxaanticha minaamantee jinnii dila takka haasawe balaaqalaa dila takka haasawe eenyu isaan Oromoodha. Beek immoo warra kana akaakoonsaa muuziqaa dhageeffachaa isa guddise. Abbaa guddaa isaatii fi abbaa isaatii fi isaa fi ayyoon isaatu muuziqaa dhageeffata. Akka nama takkaa muuziqaan dhageeffatanii bakka muumina kaabaa walakkaa jiru. Kaabaa walakkaa taa'ee waan akkana akkanaa ka godhaa jiru if godha. Akka nama bishaan zamzam dhugaa guddate hijiba dhiise adeero. Walii galee namootan kanaatutu waan akkas akkasiif godhaa jechuun muumintoota if fakkeessa warra gartee muuziqaa miti waan biraatu ilaalu mobaayila isaanii yoo fuute ilaalte kanaatu dhufee ana naqee barbaada beekumsa maletti sanuu. Tanaaf daawwattootaa fi hordoftoota kiyya namni keenya akkana wal gadhoo'uu fada aartii tana keessa mataa aartii ji'a hundaan guddisuu qabna. Ammallee waan ajaa'iba isinitti taha namootan gari areeda kana maarree korbeessinuu ni qaba maarree. سنة إرجما ربي تنافاسه أفتخر به تين لا ددا إن شاء الله تعالى أتلي ربي سيافاس يوبر بعد تنافو موتوا بغيظكم آرخ سنين دو أوري أريد خياف ركعت تنجت يوبر بعد تناف داوتو تفردفتو تانا بوليس خي سنامزا شجاب رخان قامان تنا إسني سواتوري أتي الدنيا تنخي ستي برتا إيجا تاتي جرون تم برسيفتو إيجا تاتي الدنيا تنيجا فلانيتي تاتي برتا غاري تكوتاي ربي نقولك أما ويسر رابر بعدا ما سينجا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قويا المنا ما خنا الماني في هوري في وني تكيسان فيني قلبي كل ما برنوتا خا الدنيا خنا كيستي قلبي كل ليس وني قلبي كل ليس أمو أمانتين بمحمد دفين صلى الله عليه وسلم أمانتين بمحمد دفين تون هزدي رانا مدوركت هزدي رانا مدوركم عليه لا يؤمن أحدكم إيمان وجه ولته لا يؤمن أحدكم تكون خيسان أمنوا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه هجوال لبو إسات جالته أبليسان جالته هاي الربع يوانا جالته فين جالته أخي جيب خيط قاتنا فونا من ديم أماني جيتشو لا بيقي كم براتي سيفايمو إيمانها في وني ولته على جنة قلبي دان هجوان أبليس خيط جالته وان وفين جالته أبليسان جالته يوهن أمانين أتي خيس دينك قد أولو لا تأمنتي عن خيس ديسك قد أولو لا تأمني تنجرا كلنا قلبنا ما أججي ورا قرتي تكوغا سود عربيا خيسا قبامي الله بك قبامي جي قم دفاتو جرا تانا چالا تانا جاب سيستا غرباتو كوتو وان الدون ما جاب سيسا میرا بدن کسی سا مال قد أنا ما في خوف جيبر سود عربيا خيسا جرا بر أنا ما في خوف خوتا أسنة قباو دي رتاتن لو أنتم مسكتوني جي أفانا ربا خني أسوسنا نبيخ لو أنتم مسكتوني أنتم رجال أنا بناتي أكن نتا أسوسنا نبيخ ولله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شرطة السعودي والله حرام طماط والله أنت لو تجيت هنا والله ما أشرط عليك والله أنا ما أخوف لك شوف أنا وين قاعدين والله أنا قاعدين هنا سخنتني هنا والله أنت لو تجيتني هنا والله حرام عليك ما يخوف عليك والله أنا ما شربت منك خلاص أنت تجي هنا أنت رجال وأنا بنات والله حرام طماط أنت ما تجي هنا حرام علي والله ما تجي هنا والله أنا قلت لك والله أنت لكن لا يصدق ما صدق على كلام صحيح تمام والله ما يشرط عليك منه تعال هنا أنت رجال هذا مشكلة خاكنا خنافاتو جربوده هوغا قبن بيانا ما خيسة تاي ديفا ممار خاكنا خنافاتو غوته بقى بيانا ما خيسة تاي أصواتا كمبراتين بيار رابه حريفا إساتو إساونو حريفا كنا خنافا قبنا أكملت نمني بدورة دي ميتشو بربادي تناف دعوتو تعفر دفتو تاقا كوبي براتي ولي دي براتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجيتنا ترانو بليس خيسن لايك كوتاني فيديو تنا وبليان خيسن برانقو اندقتنا هما فيديو براتي ولي دي براتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجيتنا ترى